osoo ta'eetiin jechaan harka kiyya jiraate ani hariiroo fuudhaa fi heerumaa dura nan balleessa. Bakka like jireenya dhiiraas ta'e jireenya shamaraa yookaan jireenya hawaasaa waan balleessu keessaa jedhee yaadu nama kaayyoorraa waan hambisu wahii akkati keessattuu shamarranii fi waan silaa karoorfattee kaatoo milkeessuudhaa fi kasii hambisu sababa nama sanii sababa konseptii jaalalaa jedhu fuudhaa fi heerumaa dura. Waa'ee jaalalaa irraa konseptii jaalalaa jedhu kaasteerta. Konseptii jaalalaa sanirraa akkamii ilaaltaati? Jaalala isa kamtu sirriidha jettee? Ani akka najaatitti jechaadha. Namni hedduun falmuu danda'a, gariin accept gochuu danda'a. Akka najaatitti an hariiroo namni dhukataan yookaan immoo iccitiidhaan bilbilaan ta'ee qaamaan ta'ee namni qabaatu tokko an hin deeggaru. Keessattuu shamarraniif hin deeggaru. Jalqabarrayyuu wanni inni dhukataan jalqabee fakkeenyaaf ija namaa duraa badee fi tokkoffaa waan fudhatama hin qabne yookaan immoo waan badii ta'e wahii waan ta'eef namni waan kan dhoofata si gade fakkeenyaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaa muttakhidaati akhdaan jedheetiin maaliif ibse walaa muttakhidaati akhdaan jenna kanneen iccitiidhaan jaalalleewwan hin qabne jedheetiin fudhate durba filatamtuu keessa kanneen warra dho'isaadhaan jaalallee hin qabne kana jechaan wanni sun faahishaa yookaan immoo waan badaa wahii waan ta'eef inni biraa immoo namatti baasteetiin ani jaalallee qaba gaafa jettee dubbattu konfidensiin si dhuf namni martiniyyuu waan san akka hawaasaattiyyuu akka oromootiyyuu waan hin fudhatamne wahiitii jechaadha badii jechaan ammoo rasuulli alayhi salaatu wassalaam waan lubbuu ta'e keessatti si qoqqotee jedhan gaafa hariiroo san keessa teettee hin jettu I think namni qalbii guutuudhaan nama wajjin taa'u hin jiru cinqa baay'ata like shamarran stress ta'uu maalii kanniini rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni dandeettan man istataa'a minkumul baata falyatazawwaj jedhan namni mahrii kafaluu danda'u haa fuudhuu jedhani so waanuma xiqqoonillee fuudhatti jarjaruutti turani yeroo sahaabota sigala wanni aan walii galatti ibsuu barbaade maayini rakkoodha balbala zinaati tokkoffaa zinaan ammoo hawaasa keessatti gaafa babal'ataa deeme hawaasni kuniin kufa tokkoffaa wanni islaamummaa fakkeenyaa fi yeroo jajjabummaa sanii fakkeenyaaf Andalus ayikanii islaamotaa turte bakka faranjoonni yookaan ammoo warri ormaa akka nu har'a Awurooppaatti ijoollee keenya ergineetiin hin barsiifnu san jarri Ispeenitti erganiitiin hin barsiisutti turan lugaa arabbaa baratutti turan dizaayinii girgiddaa irratti jarri bocan barnoota achirraa fudhachuutti turani balballi jalqaba kufaatiin ittiin dhufe keessaa tokko muuziqaan jalqabame muuziqarraan ammoo zina jalqabame zina san balbala ka ta'eef dammoo muuziqaa kana muuziqaa waa'ee maalii dubbata waa'ee jaalalaa dubbata jechaadha I think kufaatii hawaasa keenyaa namni martuu maalii fi jaalallee isaatiin bizii ta'a jaalallee rabbii dammoo gaafa kana hir'ataa dhufa nama san onnee kee keessatti guddisaatiin hin deemta even abbaa warraa yookaan ammoo haadha warraa keetuu gaafa jaalattu likkitti ta'uu qaba jaalallee rabbii yeroo hundaayyuu dursuu qaba jedheetiin namana sababa sanii konseptii ni fuudhaa duraa sana hin deeggaru. Hayyee shabaaba ammaa ittiin dargaggoota shamarran ammaa wanti fuudha dhogee taa'u maayini jettee? Maayini yoonni sun gabbara jedhani kafaltiitu baay'atu mala fakkeenyaaf namni yeroo fuudhu sargii amma yeroo cidhaa godhatamu baay'ee ho'isanii bareechanii godhata namni of jala laala like akkasanii ta'uu barbaada yookaan ammoo shamarra waan akkana gatii haganaatiin sagantaa garagaraa godhachuu barbaaddi gaaffiin shamarri gaafatu yookaan ammoo namnummaan suniyyuu namni dhiiraa suniyyuu waan haganaa afford gochuu qaba jedhee dirqama ofirra kaaheef sababa yaaddoo maallaqa tokkoffaa isa sanii jedhee tinin yaada ammas wanni an kaasuu barbaadu asirratti wanni shamarran keenya hubatuu qabu hawaasni keenya abbootiin keenya hubatuu qabani durbii bakka barakaa qabdu durbaa wanni mahriin isii xiqqaa ta'eedha jedhani so wanni fitnaa kana amma kaasni kanneen illee balleessu tokko keessa fuudhaa fi heerumaa riskiin illee akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhe fuudhaa fi heerumaa keessa jirti waan ta'eef wanni guddaan irraa dhorku tokko mallaqa mi asumaanu shamarran illee yaada ummata keessa jirutu jira cidha eebaluu caalchisuuf wantoota godhaman baay'eetu jira waan sooshaal miidiyaa irratti argamu kanneen hundaa gochuudhaaf hin cinqamne keessattuu nu shamarran wantoota kana hir'isuudhaaf mi'i akka gorsaatitti illee wanta kalamsoo jettee nuti tolan kanarratti. I think wantoonni kunniin ka dhufanii fi fuudhaa fi heerumaa hawaasa keenya keessatti yookaan hawaasa musliimaa keessatti hir'isuudhaaf sadarkaa zinaa yookaan ammoo baay'ina zinaa bal'isuudhaaf kan irratti hojjetame yookaan ammoo istiraatiijii sheexaanaa ta'uu danda'a kan namaa ta'uu danda'a. Anyways kaayyoon isaa kanatti fakkaatu kanaadha.
رسول عليه الصلاة والسلام نمسني قديلا لا جدا وانك أبدو كيستي نمسي قدي قافة لالتي جتي نمني سنة كم بافة قافة جتي غنى نفسي أرقت دوري سما ونيتي جدا الرسول عليه الصلاة والسلام غنى النفس جدا غنى النفس جتشان مو وانك أبدو تكوفو جتشو تزقباه قلبين كي كسي أولي لالو أبودا سو نمني بركة بربادو نمتي أف ملئسو جرين يدوم فايسا والباسيتينين أركسيسو هنك أبو جريتينين يادا نمني توكو غودي فدمو توكو غودو أبا جريتينين أفرتي فردو هنك أبو إني براوان يعني أكا حواسا غوتو تفدامو نو سنة بريدك أبنا وان هردوف بريدك أبنا برايد شاور بيبي شاور بقى مقوتا كانيني يرودا تيبا بلأتا ديبي إني كون أمو سبب وجهت جدرتي باستو قياتا كابجتي ديكوراف يوكا وانتوتا غرغرافي مالك أهدو باستا كون أمو أكا فودا في رومني باقي هرأتو تاسسا كان فيو واني قدام كايو فودا في روما كيسا قيا جدا سنتاني وان جدا بودا جرو وان تأيفي شمرني كينا يرو هندا غافا نمني كداتو يوكا نمو حبيلي داف جيتو واني سيادوك أبدو جلق أبرتي قيا جدا سنو سنتاني أچي بودا كجدو ده جرين يكا بيجراتشوك أبا كجدو ده سو كان جدتيني نيادا هاي قد قالتهم الفاندو كافين كي يعني أتعنا مو حمي جما ديروتاتي نور رقم دوبرتين زالة لهم بيتو جلن مال جتان بيتين dubartiin jaalala beektu yoo dubartiin jaalala beekin eenyu jaalala haa beeku أنا في اللي قافي maddi jaalala haadha maddi jaalala dubartiidha هاي دوبرتين تك دينا جديدة independent تاوني سي ركوم القبيتة dubartiin yaan akka kiyyaatti dubartiin of danda'uu qabdi of dandeettullee mallaqa abbaatti yookaan ammoo abbaa warraatti hajamuu qabdeedha ka ofiin qabdi garuu isa caaltee argamuu abbaa caaltee argamuu osoo hin taane waan ofii secure ittiin of gootu yookaan ammoo gaafa rakkoo ittiin of baasuu dandeettu wahii qabaachuu danda'uu qabdi rakkoon jiru namni keenya dubartiin qaalii akka taate dubartiin dhaamsa rasuula alayhi salaatu wassalaam akka taate dagachuu isaaniiti yeroo hedduu nargita miidhaa dubartoota irra gahu baay'eetu jira keessattuu sababni irra hedduun bultiin ittiin diigamu keessaa tokko abbaa warraa afurdu gochuu dhabuu osoo qabaatu jechaadha buklii jecha yeroo kanatti shamarran irraa kan barbaachisu yeroo sanitti qofa osoo hin taane dura irrattillee of danda'aniitiin waan ofii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha yaada kanarratti dammoo cinaadhaan hojii ofii hojjechaa moor garuu parsantii guddaa kan isaan kennuufii qaban mana ofiiti waan ta'eef yookaan waa'ee mana isaaniitii xumaran ta'e kan biraa hojjechuu danda'anii jedheetiin yaada kanaafiyyuu miidhaan inni qabu gaafa rakkoo irratti harka namaa jalatti kufuutu jira soo kanaafiyyuu of danda'uun bareeda garuu osoo isiin of hin danda'in abbaan warraa yookaan ammoo abbaan isii danda'uu qaba. Asirratti gaaffii naannoo isii dabaluu barbaadu haati manaa takka qabeenya hin qabdu haa jennu qabeenyi qabdu kana abbaan manaa isii osoo jiru wantoota mana keessatti bahan kanniiniif baasuun dirqama isiiti miti dirqamni keessaati haala amma yeroo baay'ee itti ilaallu keessatti ammoo dubartoota biyya arabaa jiran ilaaluu dandeenya maallaqa achitti dalaganii asitti maallaqa abbaa manaatitti erganii saniin illee warroonni jiraatanii eegasii rakkoo guddaa irra gahu dubartoonni yeroo hin jiran mee waan kanarrallee wanta kalamsunaan jettee nuti bala shamarran keenya kan biyya keessattuu mana namaa taa'aniitiin dalaganii wanni nama ulfaatu tokko nama akkaan isaan dhiyootti ta'e nama akkaan amananii nama akkaan waan isaanii hunda itti himatan yookaan immoo itti kennatanii gaafa miidhaman hedduu takka qalbii nama cabsa abbaadhaan abbaa warraatiin obboleeyyaniin gaafa ganaman hedduu takka ulfaata keessattuu namnummaan qaamaa wal bira jiraatee gaafa ganamu qalbiin isaa hagam akka cabdu